rakkinni baay'atu sobsumaan danda'uudha. Obsa akka eeyyaaf amantii akka biraan godhachuunis bu'uura. Horii jaalatanii Yesuus gurguranii akka Yihuudaa ta'uurra. Kutaa baa'uula jagnaa akka Soomsoon horachuuf itti aanna. Ogummaa fudhannee Gooftaaf amanamnee galma gahuu barbaanna. Galmadoo galgala namni abdii qabu daddafee gala. Galmadoo galgala namni amantii qabu daddafee gala. Galmadoo galgala anjaalala qabu fudhatee gala. Solomoon yommuutti jalqabee ogummaa kadhachuu Gooftaan isaatti hin gammadee laatee beebba karaa lachuu foonitti hafuuratti eebbifamee warqii lafa yaa'ee har'a saba keenyaaf haa ta'u. Eebbisarraa ta'ee mata dureen dubbii Yesuusitti amanuudha. Rakkinni baay'atu sobsumaan danda'uudha. Obsa akka eeyyaaf amantii akka biraan godhachuunis bu'uura. Horii jaalatanii Yesuus gurguranii akka Yihuudaa ta'uurra. Kutaa baa'uula jagnaa akka Soomsoon horachuuf itti aanna. Ogummaa fudhannee Gooftaaf amanamnee galma gahuu barbaanna. Galmadoo galgala namni abdii qabu daddafee gala. Galmadoo galgala namni amantii qabu daddafee gala. Galmadoo galgala anjaalala qabu fudhatee gala. Namni gaafa Gooftaatti dhiyaatee umurii isaa dabala. Duutillee yoo isatti ergamee karaa ga'ee gala. Isa du'aa qaanessuun dhufee hambisee karaatti uumamni hunduu safuudha jedha. Isaaf amarratti mata dureen dubbii Yesuusitti amanuudha. Rakkinni baay'atu sobsumaan danda'uudha. Obsa akka eeyyaaf amantii akka biraan godhachuunis bu'uura. Horii jaalatanii Yesuus gurguranii akka Yihuudaa ta'uurra. Kutaa baa'uula jagnaa akka Soomsoon horachuuf itti aanna. Ogummaa fudhannee Gooftaaf amanamnee galma gahuu barbaanna. Galmadoo galgala namni abdii qabu daddafee gala. Galmadoo galgala namni amantii qabu daddafee gala. Galmadoo galgala anjaalala qabu fudhatee gala.
dibame kan ka'u geggeessaa akka Musee saba saalagaa kan ceesisu diina bira hambisee amantiin galaana daaniree gamatti kan ba'u kan waaqni dhoksaatti guddisee har'as nuuf haa ka'u mata dureen dubbii Yesuusitti amanuudha rakkinni baay'atus obsumaan danda'uudha obsa akka Iyyoob amantii akka Abrahaam godhachuunis bu'uura horii jaalatanii Yesuus gurguranii akka Yihuudaa ta'uura kutata baa'ula jagna akka Soomsoon horachuuf itti aanna ogummaa fudhannee gooftaaf amanamnee galma gahuu barbaanna galmadoo galgala namni abdii qabu daddafee gala galmadoo galgala namni amantii qabu daddafee gala